daawwattootaa fi hordoftoota AGM nageenya rabbii guddaan bakkaaf kallattii jirtan maratti isin haa dhaqqabu isiniin jecha daawwattootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo gabaabaa isin biraan ga'uudhaaf gama AGM dhufnee jira. Akkuma yaadatamu guyyaa lama dura du'aan addunyaa kanarraa kan boqotan artistii fi qabsaa'aa Oromoo gameessa Zarihuun Wadaajoo du'aan boqochuun isaanii ni yaadatama. Artistiin kun ammoo reeffi isaanii ganama kana Finfinneetti galeetti jira. Biyya Hindiitti yaalarraa kan turan artistii Zarihuun Wadaajoo qabsaa'aa fi gameessi Oromoo kun du'aan boqotanii guyyaa har'aa reeffi isaanii ganama Finfinnee Boolee Eerpoortii yeroo ga'utti simannaan guddaadha simannaa ho'aadhaan simatameetti jira. Ganama har'aa sa'a tokkotti Finfinnee kan qaqqabe reeffi artistii Zarihuun Wadaajoo bakka hawaasni Oromoo, artistoonni Oromoo, hoggantoonni mootummaa fi namoonni bebbeekamoon argamanitti simatameetti jira. Sagantaa simannaa kanarratti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa, itti aanaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa akkasumas ammoo hayyuu duree ABO kan ta'an yeroo dheeraadhaaf uummata Oromoo dura ija miidiyaalee Itoophiyaa dura kan dhokatanii turanii fi mana isaanii keessatti uguramuu kaleessa kan isin biraan geenye Jaal Daawud Ibsaa bakka argamanitti simannaan ho'aan gaggeeffameetti jira. Artist Zarihuun Wadaajoo yeroo ammaa tana buufata xiyyaaraa idil addunyaa Boolee dhaqqabeeti kan jiru jechuudha. Artistiin kun wixata darbe egaa biyya Indiyaatti yaalamaa osoo jiran duun isaanii kan beekamudha. Egaa yeroo ammaa tana reeffi isaanii buufata xiyyaaraa idil addunyaa Boolee ga'eeti kan jiru. Asittis simannaan ho'aan taasifamee jira. Keessattuu akka naannoo Oromiyaattis akka federaalaattis simannaa guddaadha kan isaaniif taasifamee jiru. Sirna simannaa isaanii kanarratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa akkasumas sadarkaa itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti qindeessaan kilaastera magaalota Obbo Masfiin Malaakuu fi akkasumas aangawoonni mootummaa naannoo Oromiyaa olaanoon argamaniiti kan jirani. Kanaan alas immoo artistoonni, jaalattoonni, maatii fi namoonni weellisaa kan akkaan jaalatan asitti argamaniiti kan simatanii jiran jechuudha. Laayiviin galee.